beelaan qaxxaamee na argine ni makiinaadhaan nageesse. Hakiim moo maal jedhamu? Na dhukkubeen na makiinaa keessaa na buutee waan natti bitee beela jennaan. Isa gaafachuu dandeessan waan hin ta'e. Okay. Saraan booda immoo Waliigala amma duraan waliigala bogiteenan waa herreeguu kan deemaa jira. yeroo tokko qaaniif inni waliin haasofna yeroo tokko duwwaa qoy aniif kaalidoo waliin dubbanna mucaa san namni inni fuudhe jedhus anatti erge goddinyaan kooti nyaaticha sana namni bichisiisee fana namni makiinaa sana ergee fuusise amma nan jiru dhee anatti ergee fuusise dhiisisa kan birrii waan akka 200 300 400 ani itti nasabu isa kan kaalidoo gaafan duroo hojii si galchu jechuudha birrii 500 kennee san galchine isan 200 sii kenne dhiise. Isa dhibba shaniin argine laa kaalee wanti waan jigoon argine ansooba sirra kaa'us hin barbaadu. Iji kan keen argine miti ilaa tokko dhaggeeffadhu gaafa duraa jechuudha 500 kaffaleen hojii galche koomishinii isanii 200 harkatti naa kenneedhu dhiisisa kan nyaataatti nasabini achii bahe hojii sana bahee jennaan hojii nama jedhu kana birrii 700 kaffaleetan erge. Okay isa dheengaddaa amma isa gaafa dhumaa kana immoo 500 hin beektu isa kaalidu isa iddoo viizaan keetti sii bahe. Isa on kennine shabakaasa akka bee isa nama dheengadda keessaa bahe kana amma maalan barbaade beekisaa kaalidoo. Qoy gaash qoy tokko yeroo tokko qoy gaafa Neetworkiis akka bee adeebi'u waan siin kaalida gaata miti isa dheengadda keessaa bahe on kennine koomishinii. Okay diis ilaa waan risiitii duwwaa lafaa qabuun sitti hima tokkuma. Attaa jechuudha waan birrii kaashii itti kenne nasabin birrii nyaataa birrii maalii isan deemee achitti iddoo hojii jiraatti ilaalaa ture isa akkasii waan akka 200 100 birrumatti nasabin waan kaashii duwwaa risiitii amma lafaa qabuun sitti hima jechuudha. Dheengadda hojiin inni keessaa qabamee deeme kana birrii 500 kaffaleetan erge birrii isa kan makiinaa isa erguu kan maalii birrii nyaataa kaffalamuu itti nasabinii jechuudha dhiisis. Gaafa inni qabamu amma waan risiitiin waastaappii isaarra jiru birrii 1,400 fi 11 kan hin kaffale. WhatsApp irratti riipoortii keessatti kan erge 480 isa bira jira kunis 480. Isa ergiteetta isa simburu isa karaama musiirraa kaffalee nettus ani hin beeku garuu. Okay dhaggeeffadhu. Tikeetii birrii 1,000 nan bite. 1,000 nan mureef inni tikeettiinis jira WhatsApp isaa bira jechuudha. Risiitiin isaa jira. Sagan oomaan. Isa kana dhiis. Ishi qoy na dhaggeeffadhu al tokko ka tikeetii moo nu lammaniif nama tokkoof kutte laanu lammanii addeetti walitti kutte anaaf gurbaata galchite sana. La maa akkamitti namni tokko kan nama lamaa kenne. Jara tokkummaatti ergime lamaan nattan hin jenne tikeetii tokko nattan. Eenyutti ergu maqaa keessa lamman irra jira bara. As keessaa eenyutti si ergu nama ergatte tan erga. Okay amma kana goona kaalidoo amma kana goona dubbisaa hime meesin lamman dhaabbadhaati. Ishi an karama gabaabaa waan hin baase duwwaa sitti hima tokkuma waan gurguddaa sitti meefiteeraan ilaa birrii 1,400 fi 11 karaamaa isaan kaffalee 480 riipoortii keessatti hin ergee 1,000 tikeettii nan kutee birrii 2,500. Kun dirqamuu kee baatte jechuun kan akkuma dirqama keetti baatte ka. Dhaggeeffadhu waan bibbicuun sitti maara birrii 2,500 viizaa isaatiin hin baase tikeettii sana birrii 1,000 godhe bicheesseen sabaa jechuudha tikeettiin ittiin dhufe birrii 8,000 wayiinti baase mucaa kanatti. Waan ilaa isan harkatti naa kenne achitti naa kenne kanatti baasee jiru malee jechuudha. Waraqaa pones kinaasiiti akkasana birrii obbiraan kaffaleen kan mucaa kana birrii diraama 9,000 wayiinti fixe. Mucaan kun isa hamma galee akka kanaa saaru jechuudha. Ilaa angaruu mucaan kun waan itti balleesseef miti. Waan tokko itti balleessu hin jiru. Hojii gaafa duraa sana duwwaa namittiin silkii haasa'e maal jettee baaftee hojiis wanti inni akkasiin jedhin kaalidhiis. Ilaa hojii galee hunda isaa hojjetu. Ani mucaa kanatti jechuudha. Walumaa galatti birrii inni kennate irraa diraama 9,000 wayitti baaseera. Diraama 9,000 wayitti baasee ka'ee 200,000 siifan ergadee gaafataan turan. Kaleessa siin hin jennaan kaalidu. Dheengadda siin jedhaan turan. Mucaa akkana jette siin erga jettee na ashoofaata afaanii wal ashoofan malee na erginan galaa. Nakasa isaatti gaafa siin nakasaftee waan isiin itti baaftu laallee kana 200,000 siifan galchan jenne. Ituu siin immoo dhattee nakasa siin. Saaftaa godhaa jiru. Ishi kaalee wanta tokko ofansi gaafadha. Garuu immoo gidee nu andawwalee wajjin kottuu na fuudhu jedhee gidee ati nu gattu gidee eenyu ta'u biyyan si galchettee na asfaraarraan turre. Si fuuchuu hin danda'u maa viizaa mana sanaatiin jirta akkwaan si fuuchuu hin danda'u bara. Hin galcha jedhee na asfaraarraan turre garuu isa qofa laa jarumatti. An si fuuchuu hin danda'u mana sana akka yoon dhufee si baasa akka nama xalabaa nama balleesseetti ilaalama bara. Mana kaampaanii sanaan jirta. Mana kaampaanii kana hojii hojjedha.
hojii hojjedheeraa ka kaampaanii ta'uu godhaan jira raayitaa hojii mudaa isa nan hojjechuun jira. warra kaampon iskiraansii yoo dhufe malee hojii hojjechuu hin dandeessu jedhe sitti maan ture ergasii. Namichi nama Isin dhufee kee ji'a tokko na teessifte. Isaa dhufee kee ji'a tokko na teessifte kaan rabbii. amma Okay. yeroo mee gara jirtii ta'uu Kaalidoo maal dhagee? Kaalidoo amma dubbii gabaabsin. Dubbii gabaabsin. Dubbii akka nuti itti gabaabsinu Kaalidoo isa kan Jamaaliin tan dubbadhaa jechuudha. Mucaan kun itti kasaartus maal taatus biyya galee jira miti. Miidhamaadha jechuudha mucaan kun. Sababni isaa miidhamaadha hojjetachuuf biyyaa ba'ee atamma bakka gaarii jirta. Isa nageenyaatiin kun isa dubbii miti isa siinsi kasasee jettu sanas irraanfadhu amma kan nagoomaa dubbannaa jechuudha. Kan nagoomaa akka kiyyatti nagala aboona jalan dubbatiin. Maal barbaadiyaan waan dubbachuu dha beektaa ammallee. Atuu dallaalaa uumataa keetti. Siyyuu atuu ganaa raggatamta kanatti ta'e kaafan malee. Rakkoon qabu isanni kaasisaadhaaf isanni immoo maallaan jedhu lafee lafee keetti furmaata kan nuti barbaannu furmaata waca miti jechuudha. Waca miti. Mucaan kun miidhamaadha. Hin beeka Kaalidoon illee. Ani illee nan beeka. Namni asirra jiru hin beekama. Otuu Dubaay keessa jiraate miidhamaa miti. Itti kasaaruu danda'a Kaalidoon. Garuu Kaalidoon birii 300 400 guyyaa lamatti akka carraa argachuu danda'a. Mucaan kun garuu ijjimee likkee argachuu dhiisuu danda'a. 300 400 argachuu danda'a Kaalidoon. Mucaan kun garuu ijjimee likkii maallaqa kana tarii argachuu dhiisuu danda'a namaan galu jechuudha. Amma Kaalidoon tartiibarra jira. Mucichi immoo tartiibarraa ce'e. Kaalidoon amma tartiibarra jira. Rabban malleetti siifa dabalu. Garuu mucichi immoo tartiibarraa ce'eera. Biyya dhufee sammuu isaa eenyuudha biyyatti deebi'ee galee Kaalidoo isa akka nama mucaan kun hojjetatu baraa ture. An Kaalidoo dubbii biraa tokko barbaaduufi miti. Mucaa kana bifuma gargaarsaatiin maallaqa kana galchiif hin jedhan ati kasaariiti. Inuman dubbadhu keessa seene. Sin jaallaa sin kabajaa bakka wanna fedhe dhufu. Tokkummaa waa lama jira. Na dhagee akka obbolummaa tasitti hima. Laal baasii kee miti qoy na dhaggeeffadhu. Isa dubbii miti kun. Isa sodaa akkas ta'e miti kun. Isa seerrabsuu miti. Birrii jettu kana 200 siifan galche jetteen miti. Wama xiqqoo hin dallanin. Si jaalla Kaalidoo dhugaan sitti himan. Oon si jaalle immoo sababan si jaalluu fi miidhaminsiin jedha malee miidhaminsiin hin jedhu. An dubbii fixuun barbaada. Si galee dubbiitti seenuun barbaadu. Ati birrii 300 guyyaa lamatti argachuu dandeessa oo guddate. Carraa qabdaa jechuudha. Dalagachuus dandeessa. Isa wal mormii miti maal fiddaa akkasii wal mormii miti. Garuu mucichi kun immoo ijoollee durbaa ilaaluun qabdu. Amma miiran talattee ammaa yoo ilaaltee ta'e nama jeeqa. Gubattuu dha jechuudha. Yaada kennachuun danda'u. Dhaggeeffadhu. Yaada kennachuun danda'u. Qoy yaadan kennu. Dhaga'i qaba. Dhaggeeffadhu. Elaan. Na dhaggeeffadhu. Akka obbolummaatti sitti maayira. Akka obbolummaatti sitti maayira obsiin. Na dhagee ka Kaalidoo maal isa jaalalaan sitti maayira kan. Dubbii gabaabsin haadha bar Kaalidoo. Isa lolii isaa miti jechuudha. Itti kasaari birrii 200 siin galche jette sanatti dabalee fiiti birrii xiqqoo. Kasaari ila kasaari bakka anatu siin jedhe mucichi kuni isuma jettetti. Agabaabbatu mucaan biyya galeera addeebi'uu hin danda'u. Atis tarii obboleessa manaa qabda ta'uu danda'a. Ijoollee karaa irratti hafan karaarraa eenyu ta'uu dandeessa. Tarii namni dhukkufannaan 100,050 kennuu dandeessa. Amma immoo qabda. Rabbi sitti hin gaabbinii qabda birrii. Rabbi sitti hin gaabbinii isa lolii isaa lafee himachuu osoo hin taane intalli si kasabtee wanti si hin fiddu hin jiru. Isiinuu dallaala. Isa sanatti nan deebi'a. Kaalidoo namni illee si eebbisa. Anillee sin eebbisa. Waan ani si jaalluuf hin akkatti sitti maayira. Na diddeedhee immoo hin shakku. Sababni isaa si gaafadhee argadhee hin beeka waan ta'eef. Si gaafadhee akkana godhi jennaan gooteetta waan ta'eef jechuudha. Amma satiin kasaarree siin jedhaan jiru. Garuu mucaan furmaataa argatudha. Mucaan irra sirra miidhamaadha. Narra miidhamaadha. Siin akka dubbiitti sitti dubbataan jiru akka obbolummaatti. Dubbuma tokko hin dubbatin. Wama tokko hin jedhin. Bifa gargaarsaatiin maallaqa 200 jette isatti waa xiqqoo dabalii kasaari galchii mucaa kana. Bakka isatti kasaartes isa nyaachiftes ajirii keerii rabbiirraa argatta. Wallaahi Kaalidoo san si jaalluun sitti dubbadhee. Jaarsummaa biraallee nama biraallee. Koy yeroo waan dubbadhu jira koy waan siin galle jira tokkuma. Tokkoffaa mucaa kanatti birrii Itoophiyaa 350 galchite. Birrii 450 baaseen jira jechuudha. Waan inni 200 100 300 naa kennee jiraaru kana malee. Waan iddoo hojii isaatti dhaqee ilaalaa ture malee dhiisisa kana. Birrii Itoophiyaa 450tti baaseera tokko. Inni lammaffaan mucaan kun an obboleettiirraa birrii 420 fuudhee 350 sittiin kenne jettee quraana qabdee viidiyoo baatee akka kattu tokko. Lammaffaa obboleettiin gaafa Kaalidoon ijoollee nama 5 wajjin mucaan kun karaamaatti gala mucaan karaamaatti gallaan hin rakkata. Ijoollee nama 5tu deemaara. Ana kan viizaa baasu. Birrii kootiin tikkeettii kutee viizaa baasa. Birrii 150 haga 200tiin deemee deebi'a. Birrii kana obbiraan kaffala.
waan danda'u inni immoo booddeen hagargaaru jedhee yoon jara kanan kadhatin amma masuullinnatii mucaa kanaan an fudhu. Gaafa sana dhaggeeffadhu qo'ee tokko dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu. Mucaan kun ijoollee biraa dide. Viizaan keessan viizaa ziyaaraadha. Siistema bilookii godha. Ijoolleen nama shantu deemaaru ijoollee kanaan wajjin hadeemuudhe. Mucaa meeqaa lidoo kana dhufee si kadhatee nama sin kadhanne deen. Adaraa hedeen kadhata. Wayyaa kanan dubbadha al tokko. Kaalidoon shabeenaa hawwasan kaalidoo faana dubbadha. Kaalidoon shabeenaa hawwasan. Qoy. Kaalidoo boleetti koonu dhowwite jetteettamoo hin jenneet. Sitti muu? Qoy jetteettamoo hin jenneet kan. Jedhuu jedheera wantan sitti muu qabu qoy kaa. Qoy gaa bakka gaa qoy. Godaan miti maal? Kaalidoo shabee qoy ati naa hubatu. Ani hin jedheen. Kaalidoo jamal waa tokko ammas waa tokko. Ishi qoy gaa fiteen gaa tokko. Ittiin gaafatamu. Qoy naa gala yaadni kee mata kee kana nan kadhataan ture jira kan. Si galee. No ittiin gaafatamin. Ishi kaalidoo na dhagaye. Mucaan kun adda silaa biyya sin galu karaa maddii sin galu. Ishi amma dhagaye. Kaalidoo dhagaye. Galatoom. Anammallee utuu sabne kasaaraanuma qabda. Atis utuun kasaariin dhufee namni dalagaa dagalchiteetti jedhaa jira deebi'ee jedhaan jiru. Atis kasaaraa birrii kana hin kasaarre siin jedhaan jiru. Kaalidoo na dhagaye awweefan siin jedhe dhugaa rabbii. Wallaahi billaahi. Ilma dubbii kana keessa hin dheeressin ufan. Sii galee wallaahi yoo billaahi dheeressuun isa siin dhibba afur feetu 500 harkaa fuutu. Sitti 300 meeqaan akka walii galan natti maniiru. Sitti jechuudha. Isiin sun itti deebina jechuudha. Ati wannati gochuu qabdu Kaalidu. Ilaali ilmi namaa beektaa akka itti sitti dubbatu qaba. Waan akka itti sitti dubbataa dhufu akka itti nama biraatti dubbatu gargar. Siin miidhamiin siin jedhaa jira. Sii galee miidhami dubbii biraa tokko miti kasaari bakka. Argachuu dandeessa Kaalidu. Nama hubatu. Argachuu dandeessa. Miidhameen jira tokko dhugaan kan koo badee jira lama. Tokkummaa aangoon kuma birrii dhugaati jette jalaan rafu badde. Denuu miti. Tokkoffaa dhugaan kan koo badee lammaffaa mucaa kanatti birrii 100 kasareen jira. Isiin birrii 200 100 kennaafii ture malee jechuudha. Sigalee. Kunoo waan inni kana kan jedhee amane waan inni itti sabin malee birrii 100 Itoophiyaatti kasareen jira mucaa kanatti. Sigalee. Kuna rina hojjetatu. Galatoom. Lammaffaa har'a namni masmararraa keessatti gaafa viizaa bitee fi fidee jara kan addatti gaafatamu wanaama. Ani koosa 200 akka gargaarsaatti kanam tokko. Tokkummaa tokko ammoo na dhaggeeffatta. Qoy Kaalidoo Shabee. Kaalidoo Shabee. As deebii Kaalidoo Jamaal as deebii. Kaalid Jamaal deebii. Munaa galchaa argaan jiru gaayis galchaa osina jira jiraatti. Toofiq osi deebisaa qo'ii siidhuma galchee ka'e. Dubbii fixuu wayyaafanii jechuun dubbiin irra dhumuun wayyaa mucichi miidhamaadha. Oo maaluu ta'e adeemsa dogoggoramuu wanti fedhe abaduu isuma biyya galee miidhama malee namni kaan hundi jiraan miidhaman. Okay Kaalidoo Jamaal dhagaye. Kaalid bilbila dhiisee deebi'aati Kaalidoo Jamaal. Al tokko dubbaduu tokkuma. Qo'atu obsiyaati. Kaayyoon keenya birruma jechuun miidhama kan jechuudha. Ta'u maal goota miidhamaadhuma. Akka inni jedhu miti immoo wobillaahi akka inni jedhu miti. Gidee hunda gidee dawwale singal caana asmara rakkoo kaa dhiiteen beeku. Tokkummaa dhaggeeffadhu yoo dallaannatii ta'e ituu birrii tokkoon kasarin birrii 70 fayyaa nyaattee taatti mucaan kun tokko jedhe. Har'a Kaalidoon birrii 100 mucaa kana dhaggeeffadhu tokko. Na dhaggeeffadhu kaa 100 mi'a ni fati waa walii agallu jalqaba. Jalqaba ni fati waa walii agallu Kaalid. Haasa'uun dirqama namni tokko dhaggeeffadhu tokko. Walii agallu qoy. Mana dhaggeeffadhu. Ina asumta bar ani fati walii galuu qabna ani fati walii gallaa. Ayyee dubbadhu. Dhaggeeffadhu. Mucaa kana birrii 100 amma warra diitti kasareen jira waan inni beeku. Waan inni mormuu hin dandeenye waan risiitii lafaa qabu. Kasaaraadha kun. Tokko lammaffaa dhugaa kan gobbadhe. Mucaa kana wajjin ituun akka kana cinqamu azzabamu. Viidiyoo waliin dubbannaanii mucaan kun jechuudha. Akka obboleessa kootiitti allaala mucaa kana. Innis baay'ee tokko na jaallataan inni nan jaalla. Wallaahi isa kaleessa daariitti dawwalee na si'achi baasaa. 100 kasareera. Lammaffaa ganaa 200 siifan kennaa deeniin turen. Akka mucaan kun ittiin dhagaamneedhaaf malee dirqama qabaadheefi miti. Sigalee amma immoo erga jarri 200 kana didanii miidiyaa irra dhufanii maqaa kan kooti balleessanii dhugaa kan koo waan mucaa kanaa wajjin azzabamaa turan balleessanii gaafan birrii kan kootiin birriin kaffalinaati mucaan kun viizaan ziyaaraan siistema biloogii godha oomaa ittiin ergadee kadhadhu didanii iddoo kana harii dhufanii ga'anii
Ela kara seeraatiin jambaranii jiru kara sanaan affitatan. Yoo man jambarinillee dhaqanii kara seeraatiin xumuratu dubbeen. Birrii 5,000 Itoophiyaan argu. Yaa na dhagaiga. Amma na dhagaiga. Amma gaara dhagaiga akkuma si dhaggeeffadhe yaada sirrii jette. Nan kenna jechuun kee galatoomiin sin jedha immoo isan siifan kenna 200 siifan kenna sitti kasaareera biyya galteettaa matooruma wayitiin bitadhu isa jette sana galatoomiin sin jedha akka kiyyatti. Galatoomi garuu maqaana balleessan jette maqaa amma badee ol tolchuu dandeessa sitti. Amma badee amma jedhe dubbatan dachaa 5 tolchuu dandeessa. Dachaa tokko osoo hin taane dachaa 5 deebi'ee tola hin banne amma maqaan sichi malee kan jarri sin balleessan maqaa kan balleessu kaalidotoo balleessa. Kaalidotoo of tolcha malee jarri si balleessuu hin danda'an. Kan of balleessuu danda'u garuu kaalidoodha maqaa ofii. Kan of tolchuu danda'us kaalidoodha. Isa jarri kaasan kana dachaa 5 maqaa kee kan tolchusi. Dachaa 5 asumatti jechuudha. Wannan sin jedhu. Isa kan jiraabee kan dhaga'u dhiise. Dhugaati jettu risiitii ati qabdu hundayyuu nan ilaala. Arrakkoon hin jiru sana. In kakachiifnas dhugaa kee isin argina. Mucaa kana utuu nan maallaqa gargaaree jedhee na didda jedhee naman. Jechuun karaa dhufee mucaadhaa maallaqa amma kana galcheedhe. An waan kana siin jedhu qaba kaadee dolaa dhaggeeffadhu. Siigalee mucaan kun yoo ati maal goote miidhamaadhuma. Tarii adeemsi dogoggoruu danda'a. Waa'ee Dubaay keessa hin beeku. Akkaataa adeemsaa hin beeku. Ijoolleen hin beektu. Ergachuudhuma ergatti malee. Ati garuu akkaataa adeemsa isaa beektee deemtee ta'u wajjin mitiire. Mucaan riiskiin isaa didee biyya galeera mitiire. Riiskiin isaa didee biyya galeera. Mucaan nama hojjetachuudha amma wette. Ati amma dhugaa isa kan keetiin lafatti hin ganu. Birruma 200,000 sana jettetti birrii itti nuu dabaltee galchitaaf. Sana boodatti immoo jarri dubbii kaasanii wanti jarri kaasanus hin jiru. Maaliifi waan itti kasaarte risiitiin qabadhaa waan ta'eef hin agarsiifne jechuudha risiitiidhaan. Isatti baheessa. Isa dhumaa sitti immoo isa dhumaa jechuudha. Umurii kan koo yoo seerri na hiisise mana hidhaatti tottora malee birrii 5,000 Itoophiyaan galchuu naama. Abadan jechuudha. Dhaggee amala koo keessatti waan nan godha waan hin godhu lubbuu kan koonti dhaba malee. Tokkoffaa maal beektaa? Dhaggeeffadhu. Gaafan adaraa birrii kan koonti dhagee na dhaggeeffadhu. Waa siistama biyya kanaa beeka waa seeraa beeka. Mucaan kun bilookiitti gala booddee hin rakkata. Birrii kan kootiin akka dadhe nan erga gaafan jedhu kuno obboleettii koo na dhawwite dhaara miti isin irra taa'e. Isin gaafa sana dhawwite itti gaafata. Rakkoon birrii lama galchu. Dhaggeeffadhu. Kaalidoo. Kunoo kana seeraatiin immoo bitachuu danda'u. Nakasasanii jechuudha. Mormaan jiru. Birriin irra galee mormaan jiru. Ayyee na dhaggeeffadhu. Guddaa kanas dudus mormaan jiru. Ayyee. Kunoo wajjiniin finne fariyaa wajjiniin. Itti gaafatamna wajjiniin rakkoosa. Akka seeraatti. Ayyee na dhaggeeffadhu. Seeraaf yoo ta'e abbaate sagalee kee tokko hin jiran natti. Waan sagalee kan kooti miti. Okay. Na dhagahi Kaalidoo. Oyaa wanta dubbachuu qabu immoo tokko wayii jira. Oyi obsaasin ani Kaalidoo waliin hin dubbadha na obsaasin. Kaalid. Ishi baroora. Asdeebi. Kaalidoo asdeebi. Kaalidoo bilbila dhiisi kati Kaalidoo. Tokkummaa buna kana gaggeessaa. Oyi. Kaayyoon sii mannaadhuma akkuma Kaalidoo walii gala bilbila dhiisi Kaalidoo. Kaalid. Kaleessa dhimma akkasii wal gaafatu wal gaafannee turre karuma nagaan afaanuma nagaan rakkoo namaa nama furu malee nama rakkoo namatti fidu waanti ati ilaali quba qabaadha. Si galee mucaan kuni akkana ta'e isatti jettu mucaan miidhamaadha. Itti miidhamuu dandeessaa itti maal ta'uu dandeessaa miidhamaadha. Mucaan miidhamaadha. Ati itti miidhamtullee nan jiruu kiyya jijjiirradha nan hojjetadha jedhee biyyaa bahe mucaan kun. As deebii bilbila cufati bilbilan kaasanii hin qaqqabdaa. Mucauni nan utuu obboleessa koo ta'e. Makiinaa keessa taa'an siniin haasaara. Utuu obboleessa koo ta'e ilaa dhaggeeffadhu Kaalidoo dhugaadhuma walitti maarra jechuudha. Utuu obboleessa kee ta'e sitti dhaga'ama. Si galee osoo obboleessa kee ta'e sitti dhaga'ama. Osoo gargaari mucaan kun qabamee galee ati finnaan qabamee galee birrii kana gargaari jedhame gargaaruu iyyuu qabda jechuudha. Akkuma gargaarsaatti mucaan kun namni utuun isin gaafatin qabamee galee gargaaru utuu siin jedhame maallaqa keetiin nu deebisee gargaaruu qabda jechuudha. Maallaqa keetiin. Amma jazaa rabbiin namaa kaffala. Ilma namaa qofa miti sii galee. Dubbii osoo hin taane atumtiyyuu yaaddee 200,000 siifan kennaa jetteetta galatooma ta'u. Yaaddee fi jarri immoo naan lolanii akkasnaan jedhanii dhugaa koo balleessanii isa jette nuti dhugaa kee siif argina. Isaabati itti baaftee situ ati risiitii qabduus hin beekne. Obboleettii dhowwite namni waa'ee Dubaay keessa hin beeku maal godhan. Hin beekanu keessoo. Sii galee akka ilaal Kaalidoo waa tokko ittiin sitti magaru. Baay'ee si kabajaa. Akkuma itti na dhageesse
kabajaa itti sitti dubbadhu katti kabajaa walitti dubbachuu keenya gaariidha. Na hubattee waan ansiin jedheef kabajuu. Sigalee ati birrii 200 200 guyyaa lamatti argatta mucaan kun dhimee likkiin argatu. Tarii inuman argatu lamu. Carraan isaa citaadhaati immoo amma nigdiirra jirta karaarra jirtaati. Sigalee mucaa kana tola iyyuu gargaare jechuun siin akkasumaan nu gargaare jechuun hin danda'ama jechuudha. Isa kanan godhu dudduuftee isa yeroo obboleettii hirkaa fuudhee isa galee sitti qabanis hin kakachiifne. Ati mucaadhaa garuu birrii sanatti eenyu godhiitii fi kan jiraa isin gabaabsinaa kaalidoo obboleessa kiyya. Ilaa isa innan sitti maa jiru kuni isa nagoomaa isa obbolummaa isa jiraallee nagoomaa siillee nagoomaa atillee nama dalagatu nama dalagataa jiruudhallee namallee karaarra jiru namaa kennuu danda'udha qabda birriis ziiba dabalu. Mucaan kun garuu sammuudhuma isaa eeguuf jecha sammuma mucaa kanaa eeguuf jecha namni nan dalagadha jedhee ka'ee Dubaayii dhufee ka'ee Dubaayii ofirra deebi'ee gale ilaali. Utuu si ta'e maal goota birrii isaatti dabaliiti kaalidoo na dhagayi waliin morminu. Mucaa kana baay'ee tokko na eege miira isaa. Amma mucaan kun mana hin qabeef keessa jira isa ammaa kana jechuudha. Addis Ababaadhaa mana qabee fi birriin uffataan bitatu deengedda galchee fi ammasitti uffata kanaan qayyaradhu qodaa kan keessiifan ergaa yookaan matooran sii bitaa yookaan immoo iddoo biraa carraa deemuu yoo argatte siifan erga edheeni torbiin keenya mucaa hun galuun isa kale edee haasaaniin ture mucaa kanaan edee jechuudha. Birrii 200 siifan erga galatoo sii galee isa edaa tokko lammaffaayi mucaan kun galuun edda torbiin keenya erga galee mucaa kana nyaata isaatii kaasee jechuudha kiraan manaa isaatii kaasee kan danda'aru waan barra. Egalee gaafan immoo mucaa kana gaafan immoo mucaa kana bareeda goota naan ergine birrii naan ergine dhaggeeffadha birrii naan ergine uffatan naan binne manas isa bira jiraataan jiru jedhu mucaan tokko inni lammaffaa gaafan adda mucaa kana nan erga jedhu kan dhowwe jira ani waan seerri biyyaa kanaa gaafachiisu akka mucaan kun yeroo lama viizaa biyya kana keessaa dawwalee daareetii dawwaleen kadhataa ture dhaggeeffadhu abadan mucaan kan kun deemutti dhiisaa booda rakkoo dhufaa. Mucaan kun jedheetti maanta mucaa bira meewaa si gaafa siuma waa gaafa meewutu jiran taane siuma waa gaafa gocha jarri kana hunda godhan dhagaadha miti siin jedhanii hin deemin jedhanii haa ta'utii immoo miidhamtee teettee biyyatti galchitee uffata bittee fi 200 moosiif galcheette miti isuma fakkeenyumaaf an siin jedhe yaaddee fi ilaal isa namoomaa yaaddee fi mucaan kun dhufeeraa deebi'eeraa 200 siif galcha rakkoon qabu matooruma wayii bitattee ittiin hojjetattaa. Akkas jettee mitiire isumaan isuma jarrisiin jedhan eeganni galellee aamilee isaa eegaa jirta sammuu isaa eegaa jirta jajjabeessaa jirta mitiire. Ayyee galatoomigaa bar kun ilaal kun baay'ee bareedaadha jechuudha jajjabeessitee biraa namni mana kiraa irraa kaffaltee rakkoon qabu 200 siif galcha jettee rakkoon qabu an kanan siin jedhaa jiru gaa akkuma jajjabeessaatti fufte kan sii galee akkuma jajjabeessaatti fufte kana. Jajjabeessaa kee kana xumuraan ga'uu qabda karaatti gatuun qabdu seera satti jettu seeraan tarii waasi gochuu hin danda'anu ta'uu danda'a seeraan tarii waasi gochuu hin danda'anu ta'uu danda'a asis xiiqiin miiraan deemuu dandeessa miira miti kanan barbaadaa jiru ani si faana loluu fi ijara kana faana iyyisiisuu osoo hin taane mucicha kana qofa fayyaduudha kaayyoon eenyuun isa miidhame qofee atuu dubbataa turte mucaa dalagatuudha nasiibuma isaati malee mucaa akkam dalagaa rakkatu jedhaa turte. Siigalee ani intalaaf obboleettii dhiisi cinaatti. Si obboleettiidha jettee si birrii si sobdee sana cinaatti dhiisi. Rakkoo mucaati. Amma intalli silaa dallaala siin sitti fidde kun kan biraa dallaalattiin dalagatti jechuudha. Ammuma iyyitee deemtiin dalagatti bakka dalagaan naasitti fuftan mudhatte tokko allayyaa buufti jechuudha. Garuu mucaa inni allayyaa bu'e qobaatti hafa jechuudha. Siigalee ammati kaalidoo miiraa osoo hin taane ilaali. Kaalidoo wanti tokko itti sitti himan akka namni itti sitti dubbatullee kabaja namni sii qabullee nama keessatti hubadhu jechuudha. Namni yookaan akkana godhennee arrabatti hin jirru jechuudha. Maaliifi awwaan harkaatti sitti dubbadhu qaba jechuudha. Mucaa kana oo maallaqatti baaftee dachaa shaniin kasaarte akka itti fayyadamtu hin beeka. Yoo dachaa shan kasaarte ammallee isuma kasaartu bara fayyadamaa taata. Wallaahi wabillaahi mucaa kanatti yoo kasaarte warabbal kaabaa fayyadamaa taata. Dhagaadha miti deebisaa. Nagaan garuu waan hunda caala. Miidhamaan garuu wanni nuti hubachuu qabnu mucaa jara kana lachee miti obboleettii miti. Obboleettiin sotuu rakkachuu dandeesse.
mucaadha miidhamaan. Mucaan nan dalagadha jedhee dhufee hin dalagannee biyya galee sammuun hin jeeqamaa jechuudha. Tokkummaa. Karaa. Yaadeen qaba beektaa Abaaboo darbu Kaalidoo. Tokkummaa. Kaalidoo Abaaboo darbu. Tokkummaa salaamu alaikum jenneera. Namni dubbachuu barbaadan jirtu Alex. Salaamu alaikum jenneera tokkummaa. Kaalidoo na dhufu Kaalidoo dhumatti himna gaanu hiriyaa keenya hundi keessa dhufu salaamu alaikum. Jechuun amma wanti tokkummaan asirraa dubbachaa jiru taatee ta'e bu'uura godhatee utuu hin taane hiriyaa keenya mucaa kanarra immoo situ jira. Yaa. Listi situ jira. Akka hiriyaa keenyaatti immoo wanta nuyi sitti himne fudhattaa waan jedhudha malee firdii isa sana keessa hin jiru. Innis immoo miira keessaa ba'ee Akkas. Isa kanatti himaa. Alex mee isa kanatti himaa yaa. Galchaa Kaalidoo Alex. isa. Ergaa iPhone fudhattee bileen duraa kaasuu diddeetta. Amaddiin nama sitti fakkaatu garuu. Si harkiseera Kaalidoo kan. Mee qoyaa iPhone itti hin deebinaa Mubaarik immoo iPhone fidaa jiru. Alex. eeyyudha Amaddiin. Alex. Amaddiin maanoo? Alex na dhaggeeffadhu yeroo tokko. Dhagaa attamitti sagalee koo. Dhagaan jira. Dubbaddu. Waan hin ammaa saaru hunda isaa wanti an sobee maqaa kan koo obboreechuudhaaf godhuu hin jiru. Kaalidoon mucaan hin beeka. Garuu nama tokko wajjin ituu ati akka kana caba cabdu jechuudha. An jechuudha. Karaamaattis galuu ta'e, bilookiittis ta'e, biyya kanaaf galuu ta'e. Erga gaafa hojii kana jammaruuti mucaa kana duwwaadha. Ijoollee tokko fidee ijoolleen amma ammaatti bilookiitti galan hin jiru. Egalee mucaa kanaa iyyuu immoo kadhataan ture. Obboleettii dhoowwite malee akka nas keessaa bayyaa saaddabatee dhufu. Dhugaa kan koo kana harii taabe birrii kana harii kassare eessa dhaqeetan Na dhowwitee dheeraa bar. Sana dhugaa himeeraa bar. Na dhowwitee dheeraa bar. Jedhe galee basa. gaafa sana birrii kooti rikoordiin kan koo kan jaraa lafa rakkoo birrii kootiin ergee ga'e hin jedheen yoo isa rabbiin booddee mucaa sana carraa isaa tolchuu danda'a birrii kan koo amma dandeenyaaf kaffaluu kadhataan ture hindi dee abadan jedheen nama tokko kootuuti wajjin laffaatu gaafa inni isa eedaa dawwali. Kaalidoo. Sitti be Kaalidoo dhaga'i. Ilaal obboleettiin dhowwuu dhugaati jettu eeyyen jetteetti jedhaa jira hin kaanne bar. Mucaan xiqqoodha bar hin kaanne bar. Amma akka Alex jedhee ilaal fira maal cabaa maaltu qaba waan jedhantu jira. Akka namni itti sitti dubbataa jiru akka tiin kasaarre akka dhugaa kee balleessuu osoo hin taane mucicha kana gargaarii kenniif miidhamii kenniifi si galee si uumarra jira ijji keenya mucaa kanaa kenni bakka hin qabdaadha. Si beeknaati nuyi kenniifidha. Si galee amma kaayyoon keenya hin hubatta miti barati miidhamaa miti bara. Dhugaanis Miidhaa kan koo barbaada. Kaalid. Faanaa namni mucaa kana faanaan takkaa faanaa hafeen beeku dantaa. Ishi faanaa namni Kaalidoo maaliif waliin hubannu maal taate Kaalidoo maal dubbii namaa dubbattee fitta bar. Dubbii namaayyuu dubbattee fitta bar. Kan kee miti. Si galee Kaalidoo akka namni itti dubbatu illee nama hubadhu hin jedhe. Ilaa mucaa kana itti miidhamii ammallee miidhamne ammallee mucaa kana itti miidhame. Harka keerraan dhufee bor sababa bor waan inni ta'u hin beektu si galee bor immoo jijjiiramuus danda'a guyyaan inni galatoo miinatu sitti balleesse siin jedhus dhufuu danda'a. Si galee guyyaa inni sitti maaliif amma hunda sitti harkisaa jira beekitaa. Atoo miidhamtee miidhama kennaa wayya mucichi miidhamuudha. Irra miidhama kennaa gaarii asi miidhamuu naa wayyanaaf tarii ammeenya sitti fakkaachuu danda'a gaafa hin jiru. Waa biraa tokko dhiisi miidhama kan keessa jirre sitti balleessanii an dhiifama si gaafadhaa waan jirra afaanii siin jedhan isa kan jiraa isittan dhufaa amma mucaadhaa birruma jette sanatti na dhaga'i Kaalidu. Birruma siifan galche jettetti birrii amma ta'e dabaliifiiti mucaadhaa galchi. Kasaaraa keetiin jechuun si biraa maallaqa isaa osoo hin taane kasaarii borsaa keetii fuudhii dhabii galchiifi. Na dhaga'i Kaalidu. Dhaggeeffadhu ka akka nu miidiyaa kana irratti ta'e nyaasuma miti biyya kanatti waan seerri qabe seera. Isa seeraa sana naa dhiisi Kaalidu. Dhaggeeffadhu an amma iddoo nama jiru kun jechuudha deeme. Isa seeraa sana naa dhiisi. Ishi na dhagee kana dhaggeeffadhu. Diraama 72,000 namni narkaa fuudhee na dhowwateen naan kissii deeme achi jiraan isa ammaa kana. Kaleessa deenga dachitti deddeebi'aan ture. Erga jarri dhaqanii seeraan jammaranii
jarri seeraan hafetatan hin jedhe. Ani akkanam tokko itti bira dhaabachuudha yaalaan ture. Ilaa amma na kasa saaru miti. Isa seeraan haadhiis. Kana dhaqeeni ma boris ilaa namni si kasa saaru hin jiru bar. Namni kissi jedhan jiru tokko jammir mubaara tokkeetti ni maddennan tokkee riyaa kootii naan jedhe. An dhaggeeffadhu tokko Riyaasaati ayyee riyaa ani riyaasaati rakkoon qabu. Ilaa qoy mee waan seeraan si gaafadha Khalid. Khalid kan seeraan si gaafadha. Fariyaa dhattee kasa isaa jirtaa mootummaatti. Jedheen tokkeetti ni madda jennaan yoo barbaade lakkoofsa mubaara. Kanuma qofanaa deebisati kasa isaan jirtu. Yoo kasa isaan jiru laa. Tokko dhaggeeffadhu. Eshi dhaggeeffadhu. Ayyee. Mucaadhaa birriin galchuu ka'aa. Qoy ka Khalid waan gaafadha. Dhaggeeffadhu kaa. Qaxaroonaa kenninaan hin deebi'e gaafa qaxaroo kan kootiin eeggataara jedheera hin jenne itti akka qaxxa. Achumaan waa'ee mucaa dhaabatela. Si kasa seera gaafa qaxaroo kootiin. Okkee laa. Kana jettee tamoo hin jenne. Nakka wallahi akkana jedhen tokkeetti ni maddaa jennaan sagalee ni naan jedhe tokko nan baasan akka jedhe. Gaafa digdamii sadii. Dafee keetiin asii funaansa gaafaatti gadi baatee dubbatti naan jedhe. Kunoo sharan godha abbaa tokkodha. Abbaa tokko na fayyadu. Gaafa digdamii sadiittiin qaxaroo qaba jettee tamoo hin jenne. Arrabni koo kaati maashaada hadiru hin jenne quraana dha'een kakadha fidi riikerdii. Riikerdii hunda isaa waraabeen jiran. Daarektiin haadha waltanaan hin jenne. Kunoo waraabeen jiran siin jedheem ilkaan kee cabsee jette yoo barbaadde ganaa keerran sii kaa'anii naan jette bar. Waa ilkaan kee teedhaan jiru siin kassa saaraa hin jenne. Siin kassa saaraa hin jenne tokko jara ilaa. Kanaafuu xumurii kisii kan kee ani mormine. Miidiyaatti wal gadi baas nama walitti gada baanu moo miidiyaatti si matu jennaan tokkee yoo ta'e mubaarki yoo ta'e hiriyaa mubaarki yoo ta'e tokkee yoo ta'e hiriyaa kooti hiriyaa kooti amma Khalidoo waan si gaaf keessa keessa dhaabaddan jira maqaa koo Khalidoo waan si gaaf ijoollee darasee waan jenne sila jaarsu namumti ilaa Khalidoo waan si gaaf Khalidoo waan si gaaf ana gaafadhu mujatti hun dallaala utuma jette isinuu dallaala bar mataa isheetti quba qabda bar isinuu si utuma siin jette bar isii sababa godhachuun qaba mataa isheettuu dallaala ishiin bar isheen mataa isheettuu si galee isa kan si akkamitti ilaaltaan na ajaa'iba mammuwati ilaal dubbii afinu Khalid utuma siin jette ishiin mataa isheettuu dallaala bar amma mucaan asirra siin jiru kanaafuu naa utuma siin jetteetti ta'e siin jedhe naa kasaftuun jedhe bar ishiin si kakasaaraa mucaa tokko saaree mucaadhaa bar mucaa kana tokkee dhaggeeffadhu ilaa mucaa kana birrii kan koo baasee mucaa kana waan godha jennaan kan dhowwe jara maalan godha mucaa kana ijoollee nama 5 biraan bisanii bar jarri ijoollee mucaan koo nama 5 biraa deebisanii mucaa kana na ficcisiisa jee dhaggeeffadhu na ficcisiisa jee ayyee na ficcisiisa hayyee si kakachi seeratti illee si himattee qaxaroowwa illee hin jiru Khalidoo seeratti illee deemaa hin jirtu tarii si humaan jette ta'uu danda'a malee ka seeratti deemte hin qabdu si galee isiin ijoolleetti ni maddaa jetti nuti eeyyen saayiboota keeti saayiboota keeti yoo ta'an immoo mucaan gargaarii siin jenna mucaan gannu kooti saayiba keenya taates gargaarii siin jenna mucaan gannu ati illee gatta jedhee naman waan ta'eef isa seeraa dhiisi sillee ni manne kunoo himachuuf illee deemaa hin jirtu seeraan illee sin qabne si galee seeraa illee wanti siin haxxee si kasabte hin jirtu beellamni waa illee hin jiru Khalidoo na dhagaye waa siin jedhe Khalidoo dhiisi gaarii miti wallahi billahi wala dhageenyu Khalidoo ilaa yeroo gaafa walitti dubbannu waliin dhageenye namni beekisaa eenyu ta'a jechuudha wala hubannu wala dhageenyu si galee namni maali kana naan jedha namaan jedhamuu qaba Khalidoo baran si jechuun gaafa argattee sitti dubbadhu ati illee bar ani illee nama si kabaju nama na kabaju ta'uu qabda bar namni nu gidduu seenuu qabu ture bar gaafa sitti dubbadhu ati illee wal kabajuu qabna jechuudha Khalidoo akkasi ani akka nama tokkotti gaafa sitti dubbadhe Khalidoo kana godhee na diddeedhee yaadu ani ilaalcha namni akka ilaalchan ittiin si ilaalaa jiruuf ilaalcha nama biraa ittiin ilaalaa jiru gargari Khalidoo eeyyen saahiba keenya miti eeyyen saahiba si galee oo saahiba keenya taate immoo mucaa kana gatiin siin jedhaare hin danda'u si galee hin danda'u jechuudha wala hubannu Khalidoo maal taate isa seeraa mucaan seeraan illee tarii siin jette malee seeraan si kasasaa hin jirtu seerallee si geessaa hin jirtu amma Khalidoo waan siin jedhe kan narraa qeebali narraa qeebali waan siin jedhe kana Khalidoo wayifan siin jedhe wallahi billahi rabbiirraallee argatta rabbiirraallee argatta jechuudha mucaan miidhamaadha wallahi narraa qeebali tokkummaa ati laa dhaggeeffadhu memee jara kiyyaa mubaarikii yeroo tokko haasofsiise namni tokko biyya kana dhufee yeroo lama duwwaa viizaa bitachuu danda'a sanaan alatti hin danda'u kun seera biyya kanaati mucaan kun yeroo lama dhufee irraa jijjiirame hadeemu sadaffaa birrii kootiin ergannaan jara dhowwe gaafa sana ijoolleen irra gaafa sana dhaqanii bitatanii dhufan jechuudha irra hojii irraa hojjetataara
kadhadhee hin dadhabe mucaa kana kadhadhee waan bor dhufu anatu beeka jedhe tokko ishee kana hunda bira darbine dhaggeeffadhu tokkuma dhaggeeffadhu darbe kana bira darbe akka nam tokkootti mucaa kana asabee mana qabee waan hundaa seenii fedhii kootiin jechuun barbaadaa jiru maallaqa miti miira keessan galanii birrii 200 siif naan jira dhufee asirra deedoo fi ilaa tokkuma dhaggeeffadhu waggaa tokko guutuu jechuudha footoo kan koo baatee irraa dubbatu an birrii 5,000 Itoophiyaan kan ani hin kennu naan hin kennuudhaan ko kunoo laa seera jira seeraan naa gaafatan waan seera natti murteesse no akkasuma Kaalido barre la dhagee Kaalido waan namni sitti naman tuffa anaki kan koo bannaan tokkuma uuma tokko naga'u yoo namni ila ichi natti murteessaati kana balleessite naan jira Haqni kee bare haqa koo badin jedhinati dhaggeeffadhu no Kaalido haqa koo badin jedhin akkasumatti dubbiin hin banne gaarii miti dubbiin kee illee akkasitti gaarii miti la haqi koo hin banne tokkum namni tokko hin banne hin dubbanna bara haqa kee hin dubbannu mucaa kana koo 350 arga kun 350 bar kasaaraa guddaatti galee bar hayyee ila dhaggeeffadhu Kaalido miiraan deemuun siifis nuufis gaarii miti sigalee miira keessaa ba'i dhugaa rabbi wallaahi billaahi dub miira keessan jiru tokko dhaggeeffadhu ilma namaa dhagaye kanan qobaasitti dubbadheefi na dhageessaa narraa fudhatte waanan si amanu waanan si abdadhuuf sigalee nama dubbachiisuu namna dubbatu inni teettu eenyuun caalakkati na hubattaa hin fudhatta innuma kasaarte waanan si amanu sitti dubbadhe garuu kun si garaa hin jiru sigalee amma fakkeenyaaf ijoolleen dubbatan as keessa jiran Aleksi dubbachuu danda'a kiyyaan dubbachuu danda'a eenyuun garuu narraan fudhatta waanan si amaneefan jechuudha yaada koo sigalee an dubbii girgirrii tokko yoo dhaquu dhiibnee miidhamiti baratumti isuma jette kanatti dabalii fi galchiin jedhee bara amma fakkeenyaaf isuma jette kanatti waan tokko duwwaa hubachuu hin dandeessu ela ijoollee biyya kana jiran jara tokko jara mubaarikiif kiyyaa haasofsiisi meel tokko mucaa kana akka inni biyya galu gahee guddaa kan taphate jira akka inni deemee viizaan bitanneef jira kanarratti gaafatamaa fudhatu Kaalido ani itti gaafatamaa fudhadhee 200 naan galchan jenne baran akka nama uumaa akka mucaan kun hamileen isaan tuqamneef hamilee mucaa kanaa tuqamuu hin barbaadu sigalee mucaan kun nufeera miti galeera miti hamma dandeettii kooti bira naa badda deen mucaa kana ani jaraa hin haasofne hin doomu mucaadhaan hin dubbadhe kana jechuuf kootiif immoo waliin haasofne akka wanti biyyaayyuu naa ergee mucaa waliin dubbataa rasadaa waliin dubbataa bulu sigalee namni mucaa kana biyyaa deemee viizaa bitachuu dhowwe gahee guddaa taphate jara namni birrii kaffalu namni gaafatamaa fudhatu adda mucaan ijoollee jiraas keessa jiranu yeroo tokko kiyyaas mubaarikiin isaa haasofsiisme waan hin jedheef hin qaba hamma waa isaan ifatti walitti siqeenya gooddinummaa dhaggeeffadhu tokkum ani haqa kan koo lafa naa kaa'ati mucaanis miidhamaadhaanis miidhamaadha an mucaan hin miidhamneedhaan jiru mucaan kun miidhamee fan caba kana hariisaa faana cabeen digalee akka seera biyya kanaatti immoo ani koo bar mucaan kun jechuudha meedikaala kuu dide malee viizaa kaampaaniitiin jira bar viizaa ziyaaraan dhufee irraa jijjiirame meedikaala gahee dabarfachuu dide mucaan mubaarikitti ergeen ka'e kunoo viizaa turistiitiin jiramu mubaarik viizaa kamiin jira yeroo tokko mubaarak okay al tokko Khalid no ani Talli uummatanatti kaaftee beektaa akka tutuutiin dhufini dhaggeeffatu akkasii himatamu argeen beeku. viizaa maaliitiin viizaa maaliitiin Kumatu viizaa dubbachuu adaraa seeraanaan jette boo. viizaa ayitiin jira mucaan kun bar meedikaala irratti dide malee viizaa inni jiru viizaa kaampaanii kana hidhiitti Uummatanatti kaaftee naa rabsiiftee barra asirra teessee jechuudha. Adaraa seeraanaan jette afaanuma kootii bahuun adaraa seeraanaan jette. Siigalee. har'atti mucaa kana fidee gatee viizaan irraan jijjiiramin ta'e okay mucaa kana irraa viizaan jijjiiram Wait. Kaalido mucaan meedikaala dhufee jira. Ela tokko yeroo tokko Dubbadhu. yeroo tokko waasaapii irra galime waasaapii irra galii ilaal viizaa mucaa Dubbadhu. Mubee dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan cabana kenatan galatuma. Dura durso. Gaafa dura an Khalidin afidu len barbaane media irra fidu barbaane an Khalidi isa kana jettu Khalid Jamal. Dura durso an taatti madde keessan jennan o Khalidon nama gaariidha jedhe obboleessuma kootiin. Khalidon nama gaariidhaati maaliif akkasitti balaa buuftaa ni wama tokkon dubbatuun an jedhe obboleessuma kootiin akkas jedhedha. Ishita rakkoo hin qabu mee ati bira naannoo ta'e an birriin hin galchan jedheeni birrii 50 Itoophiyaadha jechuudha itti dabarse Khalid Jamalitti. Gaafa dabarsu inu man makan sakara majee tokko guyyaa 10 walii galleeti.
Achumaan alan guyyaa kudhanitti walii gallee adumaan kaaltii dawwalee sidaamoo immoo afurii na biloo kee daayirektii isaa jedheetiin birrii guuta jechuudhaan. Dhagahutti jirtumti sagalee kiyya. Daayirektii isaa jedheetiin birrii guutaan birrii asii jechuudha birrii 100 daqiiqaa dhadheetan isumaan inaasaa kaalidumaan. Achumaan rakkoon qabu guyyaa kudhan qofa na eege jedhe ayyaa ishee taate gaafa duraas immoo utuun itti muti achumaan ishee taate jedheetan guyyaa kudhan eege guyyaa 15 ga'e. Achumaan Khalidin jedheen guyyaan kun 5 irra darbee bare guyyaa kudhaniin isa jetteerraa 5 irra darbee akkan wayyareen jedheen maraatuun kun izimmi jedhe maraata akkuma maraattu kanaa miti dhuguma immoo nan maraadha akkuma akkana jedhu kana nan maraadha. Voteerste? Ila akkuma maraadhu kana dhuguma nan maraadha. Mubaarak wallahi an kulaalitii kiyyatti dhabe birricha jechuun halkanii guyyaan dhaabaddeetti erge. Dhugaadhuma kun. An akkuma ni jedhu kana maraatudha dhuguma maraatu zimmi jedha akkati maraattu kana miti jedhe. Xayyeeb ishin jedheeni. Mucaa inni kun immoo viidiyoo dawwalee gaafa taloo jammaru jechuudha viidiyoo dawwaleetii ittiin dubbate gaafa qabsiisuu jedhu. Achumaan isa dura isa kana binnee kaana gaachi dhaqee ammoo sabdame. Achiin ishi jedhe guyyaa 15 sana gizeen gaafadhu simmi jadi bojede baroon ID tirraa qayyaramu jedhe obboleessa kootiin utuuti inni tokko naqimmaan maqaa meedikaaliin naqiniin jedheen kaaldoo sakkooti obboleessa kooti kanaan gonkuma umti qayyaramu jiru maaliif gowwomtee na jeeqxaati kaalidoon jedheeni deemi mana isaa dhaqee nattaas gisii erga nama amma si erga adiraa jedheeni nan jeeqini ofiin ajjeesanaan jedha achitti amma birriin itti ergaa birrii 300 wayii gideen ergu namni fudhatee hin galle naan jedhe amaaraa wayitii. Ishi jedheetan dhiiseetan nana bakka duudii tokko sitti darbu achitti duuta jennaan mucaan tokko achi keessa jira jechuudha ijoollee safaraatii waan hunda waan nyaatamu guuteefi dhagahutti jiraama sagaleen koo amadeen nagaama. Nagaama. Achiin gaafa kanaani indi deebboleessi koo biizaa sobeetii kaalidoo jihaadisa jedhu fuudhee sheeritti godhe tiruun kosa dhuguma se'ee kunoo irraa hojjetameera jedha achumaan inni namatti gizeen paaspoortii ergu paaspoortii guyyaa 7 qofa reef mee karaaman guyyaa 7 reef gaa jechuudha gaafa nitti ergu ijoolleen guyyaa 18 birrii 1,800 lakkaa'eera naan jedhan akkam anuu qureefi gaafa nakka jedhee kaalitti ergiin dawwaleetanii akkana jedhedha akkuma kana rommeetanii itti dubbadde. Qabi maraatuun kun simbiloo kammayyuu jedhe ishin jedheeni ammas dhiiseetan obboleessa koosa sana birrii 500 baraa sana jechuudha mubaarakitti abbaa tokkotti abbaan jedhetti erguu hin danda'an baraa isa inni keessatti geessee gatee jennaan birrii 500 baaseetan achi ol fidee mana isaatti gideen galchu mana isaa dhaqe mana bultii 4 sana booda mucaanii fariyaa jedhamtu kuni isitti dawwalee akka gootee godhi jedhee arrabsee isii iyyuu ta'e. Achumaan kennis kaaldittiin kennine ittiin haaseen beeku erganaan ittiin haasee erganii dhufe. Achumaan kaaldoon inni koo hojii dhaqe. Hojii sana maal godhe? Hiwaame kottu jedhe yoo inni qabame amma kalli walii keessaa tarii isa qabamate yallaa waan aman hin beekuudha achiin kottu jedheen ofitti attaallee sosobee mucaa waammate inni naqe mucaan sin beekuu nan beektu kana booda kaalidoon jedheeni biraazirii kotiin ayyee nan beekin nan jedhe wama tokko nan godhu viidiyoo dawwalee iyyuu mucaa janajjanee soba janajjaneen jedha ofitti godhe gaafan jedhe achiin Amadini ko fada gara mundu menda gara. Saatii tokko dawwaleetii akka dawwalee. Ilaame koy kaalidonis boyera tokkumaanis hin jiru kaalidonis boyera. Nam fitadha dhugaa koo qofan fitadha mubee nam fitadha. Dhaggeeffadhaatiin booddeetti maayoon deemi. Achi mubee koo jechuun achiin nan deemiyan an dhiiseetan sin beekwatillee nan beeku nan dawwaleen jedhanii mucaasa obboleessa kootiin maaliif efeen itti kakateera yoon hin qabsiifne ani dhiiraa miti jedhe. Ati dhiiraa miti
Kaalidoo akkana siin jedhe paaspoortii kee ijoollee ergeetan ijoolleen keenya jirani ollaa isaa jirani ijoolleen nan beeku itti sii kennisiisa hin naqin hin jedheen tasuma lakkii jedhe hin manna qabuma tokko nan godoonaan jedhe ishii dhaqe nan beeku anis hin beeku ishii jedhee dhaqee gaafa kanaanii hojii galchee hojiitti irraa waamee jara kaampaanichaa haasofsiisedha inni akka ni dhaqu al dhowweeraa hin dhaqu jedheera mucaanii. Nattu kalli walii baatee dalagattan jedheen kaalisi qabsiisuuf dhugumaan mammoo nan beekala himeeras immoo hin argite kakateera achumaanan dhiisin naqiniin jedheeni jennaan didee dhaqe sin beeku nan beektu obbolummaan keenya hin jiru achumaanan dhiisee deeme gaasa bira kaalidiin bira dhaqee jaratti haasofsiisee tuudee jedhan yaarra deemuudha tarii ingiliffaan jedhaniiru naan jedha deemuudhaan naan jedha ishi chaawu daa'im anis sin beeku hin beektu gaafa kana fuudhee dhaqee oomaaniin isin geessa jedhe tarii ijoollee mucaa nama biraa wayii qaba. Achiin mucicha wajjin eenyu keessa dhaqanu achiin addeebifaman gaafa addeebifamanu dhiisee booranna qeessi sirreessan Kaalidoo kosi qabsiisuuf yaa turuu dhiisin jedheeni dhiisati kun akka kanatti naanaasaa viidiyoo jedhe si nyaachuuf malee waa biraatiif miti ishi dhaqe baroodha jedheetan zimme jedhee irraa kaasuu didee bilbila guyyaa 3 anaan waliin nu dhiibne irra gaafa kanaani gaadanyoonni koo akkam Kaalidoon irra dhibee onlaayinii irra jedhan. Beekana isa naan citee fi online irra dhabame malee waan achiin afaan arabii beektaa jedhe achiin fuudhee dhaqee itti kennee as deebi'e achiin ijoolleen nabiloo keera karaan gaafadhu natti illee himnee mucaan qabameera jedhe guyyaa 3 akkasitti an maraadhee zimmin jedhe na dhiiseetiin jedheen ijoollee daadakti kisan dawwalchiisu bilbila isaan hojjetu achumaanan gaadanyaan koo na dawwaltii na gaafatte maal ta'e Kaalidoon irra hin jiru naan jette lakki waan taane anuma baqateen jedheeniyaan diddee isa naan buluu diddee daayirektii dawwalteef hojjechuu dide achiin alan hojjechuu didu achumaanii lakkoofsa Kaalid kana sawwaree fi ergan Kaalidoo faashin isa jedhan achumaanii ala fuudhee isi achumaan inni dawwalu isatti sitti meegaanatti nimne qabameera mucaan naan jedhe qabamee hidhameera mana hidhaa garaarraa qabanii geessani jedhe achumaanan Kaaliditti bilbilan qabu achiin ilaa akkuma kana jedheen uwwee jedheen mani jedhe wallaahi billaahi ani gala samma kanattuu ba'u miti. Audio tire beera. Audio tire beera jol. Video jirta. Tokkummaa namti. Audio tire beera Mubarak. Kiyya audio tire beenjira Ahmadin. Kaalidoon hin bahe? Koppelingi godhaafi hundi keessan koppelingi godhaafi ishii riippoortiin godhaa koppelingi godhaafi. Okay, Kaalidoon hin bahe? Hin bahe Kaalidoon. Koppelingi godhaafi hundi keessan. Koppelingi godhaafi shabaqaa qabee jira koppelingi dhaafi hundi keessan. Hundi keessan koppelingi gadi qabaa dhaafi. Koppelingi gad dhaafi hundi keessan sirriitti. Na dhageessuu ijoollee xiqqoo hojii dhaafanii ittan deebi'a. Laayivii itti deebina tole. Mubaarak nambaa afaan yoo nagaa jiraattanii yeroo taanutti deebina qabannee dhiyaanne lammaffatamaa biiziitu jira. Tokkummaa mana kottu ishee isin barbaada. Tokkummaa. Elaa gala waan naatti sakadha bakka boritti deebina. Boritti deebina. Boritti deebina. Boritti deebina mashii. Indagan. Isin barbaada. Mana Tokkummaa isin barbaada isin jedheera Ahmaddiin. Intumurraa. Ishii intumurtaa kana Ahmaddiin isin barbaada isin jedheera. Hayyee dhimma isa kana intumurraa. Hayyee jenneerraa kan Ahmaddiin akka hin sila mirga kennuu fididdi. Ahmaddiin isin barbaada kan jalaa bira dhumu. Hayyee ishee tokko galatoome. Keenya maa sa'aatii boodatti danda'amu deebi'uun. Bori jedhe danda'amu deebi'uun. isin barbaada mana kottu. Yeroo nan firii ta'e mana sii jedhee na sirrii dhufaa hojii dhiisee hojii fan biizii ta'e bara. Ishi rakkoon qabu taate tokko gizuma sitti ta'e rakkoon qabu. Inni rakkoon qabu tokkummaa kan Ahmaddiin nageessu ati.